mucaa kana garta kuni martu soo afee jira bar nargay ani haadha wajjin erga addabaane turree jirra addabaane jira walumaa galatti hin dubbanne kana duras garuu ilmoo makanaa inumaa hin barbaadu yetteeti fiddee barbala ani galu irratti gattee deemte kophaa kiyya taa'ee guddifachuu jira fuudhee guddifachuu danda'a amma sa'a kana islaani namni akkanumatti waan argi haasa'a jechuudha gaafa soo ani kanas godhe fuudhee bara guddifachuu danda'a mucaan kun garuu itti gattee deemtullee jaartii qaba taa'ee guddifataa jira wajjin kanaaf haqa namaa keessa laalaati beeka baatii meeqa mucaan kun amma na bira taa'a ana guddisa kophaa kiyya taa'ee guddifachaa jira kanaaf waa'ee namaa yeroo namni waan hin beekne keessa inni garana faallaa oofu wallahi hedduunatti dhaga'ama hedduus na aarsa jechuudha maaliif namni jireenya namaa hin beeku keessa namaa hin beeku akka abbaan bultii ofii itti oofataa jiru hin beeku alumaa garuu ka imimmaan wanti tokko laaleetiin maqaa sarara kaayee waan arge haasa'a ani waan meeqatti ta'eetiin guddisaa jira sa'a kana mucaa kana waan meeqatti ta'e wallahi waa hedduu argee guddisaa jira taa'ee akka reediitti anis fuudhee bargoo barbaadu reedii osoo addan bahin fuudhe lammaffaa fuudhuu fedha jee gaafatee yookaan osoo ilmoo itti hin gatamin fuudhe garuu carraa waan qabuuf jaartii waan qabuuf ilmoo itti gattee deemtus nama lamaan jaartii isaa wajjin guddisaa jira akka ilmoo ofiitti ilaaltee isinis mucaa kana wajjin guddisaa jirti an garuu kophaa kiyya taa'eetiin guddifachuu jira ammoo osoo waan kanas anis akkana jedhee dubbadhe bor warri na arrabsus akkanumatti hedduudha namni waan isan galchine garana deemee maaliif haasaya haqa dhiiraa hin beeku hunduu kama dubartii dhageeffateetuma sanuma qabatee deema nama wajji jirutu immoo waa hundayyuu beeka mirga isaa eegu amma namnummaa miidiyaa kanarra jiru waa'ee jaartii isaatiif waa'ee isarra ka beeku jira isa caala ammoo ka galchuutu jira maal isaan galcheetii walii gad deemanii haasayan kun bar mirga isaati ajandaa dhabaniiti ajandama godhachuuf fuudhanii hafarsan malee namni kamuu fuudhuu hin danda'a fuudhuu mirga qaba ani yoo barbaade yoo laal ka jaaladhu argadde hanga afuriin fuudha ani hin jiraachisu of jiraachisti biyyaalaati anis dalagadhee gala isinis dalagattee galti kalaas kan shari'aa keessan biyyatti hafe bakka islaa dalagaa hin qabnetti hafe maal taatan an kana wanti an jedhu kanaafu reediin jaartiin manatti yaaqii tarkaanfii irra fudhattutu gabbayee nutti muddeema yaabo teetiin jiraachuu jalqabe booda isiin fudhachuu hin dandeenye waan kana abdii